Yoya hordoftoota chaanaalii keenyaa nagaan isiniif haa ta'u. Basic Statistics waliin jalqabnee guyyaa har'aa chapter 2 isaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Chapter 1 partii 2 part 1 fi partii 2 dhaan isin biraan ga'uun keenya yaadatama. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe godhaa, miseensa maatii keenyaa ta'aa isiniif jenna. Guyyaa har'aa chapter 2 partii garaa garaatiin kan waliin ilaalluta. Egaa chapter 2 keessatti kan nuti waliin ilaallu waa'ee data collection fi data presentation kan waliin ilaalluta. Methods of data collection irraa jalqabna. Egaa methods of data collection gaafa jennu haala data ittiin collect goonu yookiin immoo haala itti data funaanannu kan nuuf ibsudha. Data funaannachuu jechuun observation irraa researchiidhaaf yookiin immoo qorannoo garaa garaa gaggeessuudhaaf data gaafa funaannu data sana akkamittiin akka funaanuu dandeenyu kan nuuf ibsu data collectionidha. Method isaatiin kan waliin ilaallu ta'a. There are two sources of data. The source data yookiin immoo data haala nuti ittiin argachuu dandeenyu karaa lamadha. Isaanis primary data and secondary data dha kan isaan jedhamani. Primary data jechuun hiika primary data gaafa ilaallu data measured or collected by the investigator or the user directly from the source. Kana jechuun dataan yookiin immoo namni investigatoriin namni qorannoo gaggeessu yookiin immoo namni itti fayyadama data sana barbaade data akkamiin funaanachaa primary data keessatti directly source isaarraa kan funaanudha jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee barattoota qorannoo gaggeessuu yoo barbaanne yookiin immoo qabxii barattoota irratti qorannoo gaggeessuu yoo barbaanne data keenya dhannee barattoota irraa directly barattoota sana dubbisnee data isaanirraa sassaabna yoo ta'e inni kun primary data dha jechuudha. Maaliif ofii keenya data sassaabaa irraa observation sanarraa waan ta'eef inni kun primary data keessatti kan argamudha. Egaa primary data kan keessatti activities lamatu gaggeeffama jedha asirratti. Planning and measuring dha kan inni jedhu. Planning and measuring gaafa jedhu egaa haala planning jechuun akkuma isin beektan planning jechuun karooradha. Measuring jechuun immoo haala itti data keenya ittiin funaannudha jechuudha. Kanaaf primary data kana gaafa methodii primary data kanaan data collect gochuuf murteessinu jalqaba planning qabna jechuudha. Plan baasachuu qabna jechuudha karoora isaa. Planning gaafa ilaallu identify source and elements of the data. Jalqaba irratti maal murteessachuu qabna? Source data keenya eenyurraa akka argannu, elementiin data keenya eenyu akka ta'e, waa'ee barattoota ta'uu isaanii, waa'ee hojii dhaabaa yoo ta'e, waa'ee akkasuma qaama kan biraallee yoo ta'e jalqaba murteessuu qabna jechuudha. Yookiin immoo karoorsuu qabna. Decide whether to consider sample or census. Egaa primary data dirqama observation irraa deemnee data sassaabachuudha jenneerra. Kanaaf data gaafa sassaabannu kana egaa karaa samplii yookiin immoo karaa censusii funaannachuu dandeenya data keenya. Karaa samplii yookiin immoo karaa censusii gaafa jennu sample jechuun observation keessaa samplii waa'ee samplii chapter 1 keessatti illee waliin ilaalleerra. Warri amma illee chapter 1 ilaalle irra deebi'aati chapter 1 video chapter 1 isne akka ilaaltan asuma recommend isin godha. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Egaa sample jechuun observation irraa namoota muraasa kan fudhannee qorannoo gaggeessinu jechuudha. Census jechuun immoo observation sana hundumaarraa kan data funaannudha jechuudha census jechuun. Egaa jalqaba irratti primary data kanaan data funaannachuu gaafa murteessinu karaa sample immoo karaa censusii kan nuti data keenya funaannu. Kanaafuu decide whether to consider sample or census kan jedhu kan jalqaba maal murteessuudha? Sample immoo censusiidhaan akkan data funaannadhu adda baasuun qaba jechuudha. Egaa asirratti fakkeenyaaf qorannoo barattoota qabxii barattoota irratti miidhaa geessisu yookiin immoo affect godhu qorachuu barbaanne barattoota gibbii yuunivarsiitii keessa jiran irratti qorannoo gaggeessuu barbaanne gibbii sana muluurraa data funaanna yoo ta'e inni kun census jedhama. Population sana hundumaarraa data waan funaannuuf jechaadha. Garuu
saampliidha yookiin immoo gruupii ta'e qofaarraa daataa funaannan yoo ta'e garuu inni kun karaa saampliidha kan inni jedhamu. Kanaaf egaa kanadha garaagarummaan saampilii fi sensasii gidduu jiru. Inni kan biraa kan nuti plan gochuu qabnu if sampling is preferred, decide on the sample size selection method. Amma asirratti kan inni nuun jedhu karaa saampilingii daataa keenya collect gochuuf yoo murteessine maalsaa adda baasuu qabna? Sample size namoota meeqarraa akka wanti sana fudhan yookiin daataa sana collect goonu adda baasuu qabna jechuudha yoo karaa saampilii ta'e. Sensasii taanaan hundumarraa inni irra. Garuu saampilingii karaa saampilingii daataa kun funaannadha jennaan sample size kan dirqama adda baasuu qabna jechuudha. Inni kan biraa decide measurement procedure. Procedure kamii kan deemu qabu kan hundumasaa karaa plaanii kanaan geggeessuudha jechuudha. Inni kan biraa measuringidha. Primary data keessatti second action kan ta'e measuring. Measuring gaafa ilaallu egaa there are different optionota garaagaraadha kan inni jiru. Inni kun jiru telephone interview jira, mail questionnaire, door to door survey warreen akkasiidha. Focus kan nuti measure goonudha. Telephone interview warreen jedhaman immoo bifa telefooniidha yookiin immoo bifa bilbilaatiin daataa keenya collect goona taana inni kun telephone interviewdha. Mail questionnaire warreen jedhaman immoo warra akka questionnaire bifa gaaffiif deebiitiin daataa keenya namoota observationii sana gaaffii garaagaraa gaafanne deebii isaaniitiin akkasittiin collect goona taana inni kun mail questionnaire kan inni jedhamu. Door to door survey kan jedhu immoo nama mana tokko yookiin nama tokko irra deemnee kan daataa keenya funaannannu warreen akkasii door to door survey kan isaan jedhamanii. Akkasumallee intercept, new product registration, personal interview warreen akkasii hundumti isaaniiyyuu meetii mataa isaaniitiin kan daataa geggeessanidha jechaadha. Wanta guddaa nuti sirraa hubachuu qabnu egaa warreen kun hundumti isaaniiyyuu primary dataadha kan isaan fayyadan. Maaliif dirqama observationii quunnamuu waan qabnuuf inni kun maal jechaadha primary data keessatti actionii argamudha jechaadha. Egaa secondary dataan immoo faallaa primary dataadha. Primary data dirqama observationii sana ni quunnamna. Secondary dataan garuu faallaa isaa kana observationii sana bukkee wanti nu geessu hin jiru jechaadha. Secondary data gaafa ilaallu. Data gathered or compiled from published and unpublished source or files. Asirratti kan inni nuun jedhu daataan kan nuti argannu kana dura daataa walitti qabamerraa achirraa fudhannee experimentii keenya geggeessine yoo ta'e inni kun secondary data kan inni jedhamu jechaadha. Yeroo isiniin jedhu fakkeenyaaf amma waa'ee barattoota akkuma isiniin jedhe qorannoo geggeessuu barbaanna taanaan daataa ofii keenyaan observationii sanarraa yookiin immoo barattoota sanarraa daataa funaannan otoo hin taane daataa waa'ee isaanii walitti qabamee ture kana dura daataan walitti qabamee ture biiroo istiraachii ta'uu danda'a iddoo garaagaraarraa daataa sana fudhannee kan irratti jenna yoo ta'e inni kun secondary data jechuudha. Daataan keenya ofii walitti qabne osoo hin ta'in isa kana dura collect ta'edha jechuudha. Garaagarummaa isaa kanadha. Egaa secondary data gaafa ta'u daataan keenya secondary data gaafa ta'u wantoota check gochuu qabnu jiru. Isaanis the type and objective function. Kan jechuun objectii kaayyoo akkamiitiif daataan sun yeroo sana akka walitti qabame type akkamiitiif dhimma akkamiitiif akka walitti qabame check gochuun nurra jiraata jechaadha. Inni kan biraa the purpose for which the data are collected. Maaliif walitti qabame yeroo sana? Bu'aan isaa maal ture? Bu'aa maal argamsiisu? Daataan sun yeroo sana walitti akka qabame adda baasuu qabna jechuudha. Maaliif riisarchii keenya wajjin yookiin immoo probleemii nuti furuuf deemaa jirru wajjin wal bira qabnee wal madaalsisuudhaaf dirqama wantoota kana check gochuun nurra jiraata jechaadha. Probleemii keenya wajjin akka inni deemuu danda'u dirqama adda baasuu nurra jiraata. Inni kan biraa the nature and classification of data appropriate to our problem. Amma gaa daataan sun iddoo garaagaraatti qoodamuu danda'a. Haala inni ittiin qoodame collect ta'e nature isaa fi probleemii keenya wajjin hagam manni deemuu danda'u dirqama check gochuun nurra jiraata jechaadha. Sababni isaas wanta probleemii keenya wajjin walitti hin hidhanne yoo ta'e yookiin immoo wanta probleemii keenya wajjin walitti dhufeenya waa homaa hin qabne yoo ta'e daataa sana fudhachuun
faayidaan qabu jechaadha. Kan biraa egaa kan hojii gochuu qabnu there are no biases and misreporting. Warreen kan egaa daataan keenya sun madaalli no bias jedhamtu kun madaalli jechaadha. Daataan keenya amma wal madaala kan jedhudha. Misreporting jechuun immoo dogoggora gabaasaa waan akkasii dogoggoroon tokko daataa sana keessatti yoo akka jiraataniif akka hin jiraanne adda baasuun dirqama nurra jiraata jechaadha. Sababni isaas secondary daataadha waan ta'eef warreen kun. Daataa kana dura walitti qabame waan ta'eef daataa sana check gochuun nurra jiraata jechaadha. Asitti egaa wanta kan biraa wanta nuti dirqama hubachuu qabnu data which are data which are primarily for one maybe secondary for the other. Kana yeroo jedhu daataan tokko isa tokkoof primary kan ta'e nama kan biraaf immoo deebii secondary ta'uu danda'a jedha. Fakkeenyaaf amma an qorannoo tokko yoon gaggeesse daataa walitti qabadhe yoon gaggeesse namni kan biraa immoo ana booddee dhufee daataa isa walitti qabee qorannoo gaggeesse kana deebisee daataa koo isaan walitti qabee kana fudhatee qorannoo kan biraa yoo gaggeesse inni kun maal jechaadha? Anaaf daataan sun primary data ture. Sababni isaas anatu walitti qabee waan ta'eef jechaadha. Namicha kanaaf immoo secondary data ta'e deebi'e. Kanaafuu data which are primary for one maybe secondary for the other inni jedhamu isa kanaaf. Data isa tokkoof primary ta'e isa kan biraa immoo secondary kan ta'uu danda'udha jechaadha. Inni kan biraa methods of data presentation dha asirratti kan jiru. Methods of data presentation jechuun data keenya sana data collect goone sana akkamittiin ibsuu dandeenya kan jedhudha jechaadha. So far you know how to collect data. Amma egaa akkamittiin data collect akka goonu hubanneerra. Primary, secondary karaa barbaanneen data keenya collect gochuu dandeenya. Egaa next thing taanu maalidha? So what we do with the collect data next? Erga data keenya collect goone booddee maalitti fufuu qabna? Inni taanu step inni taanu maalidha? Jennee adda baasuudhaaf now you have to present the data. You have to collect it so that can be of use. Egaa itti fayyadamuudhaaf data kana itti fayyadamuu dirqama presentation yookiin immoo hiika wayii itti laachuu qabna jechaadha. So the collected data also known as raw data. Egaa daataan tokko hamma organized hin taanetti organized jedhamu jedhu immoo bifa teebiliitiin yookiin immoo bifa graphical formiitiin haga hin teenyetti daataan kamiyyuu raw data jedhama. Daataan kamiyyuu raw data jedhama. Sababni isaas bifa teebiliitiin wanti taa'ee jiru waan ta'eef yookiin bifa graafiitiin haga hin teenyetti daataan kun raw data jedhama jechaadha. Gabaabatti raw data jechuun unorganized kan ta'e yookiin immoo bifa table formiitiin kan hin teenye jechaadha. Warreen akkasii maal ta'uu qabu jechaadha? Need to be organized bifa teebiliitiin dirqama ta'uu warra qabanidha jechaadha. And presented in meaningful and form in order to facilitate further statistical analysis. Egaa analyze gochuudhaaf yookiin immoo conclusion itti kennuudhaaf dirqama organized gochuu qabna jechaadha data keenya. Egaa warreen akkasii maal jedhama jechaadha? Data presentation warreen jedhamna bifa tabulariitiin yoo deebisne jechaadha. This chapter introduce tabular and graphical methods. Bifa akkamiitiin tabularii gochuu dandeenya yookiin immoo graphical method akkamiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu chapteriin kun kanadha kan nu barsiisu jechaadha. Used to summarize both qualitative and quantitative data. Egaa amma graphically tabularii gaafa jennu karaa qualitative karaa quantitative ta'uu danda'a. Egaa tabular and graphical summary of data can be obtained in annual report, newspaper, article, research study. Research study gaafa jennu yookiin immoo riipoortii garaagaraa gabaasa garaagaraa biiroon garaagaraa dhiyeessu bifa tabularii yookiin bifa teebilii fi bifa graafikaalii warreen akka frequency bar chart warreen jedhaman kanaan gabaasni garaagaraan dhiyaataa jechaadha. Faayidaan isaanii as keessattidha. Everyone exposed to this type of presentation, so it is important to understand how they are prepared and how they will be interpreted. Akkamiin namni hundi keenya egaa hojjechuu qofa osoo hin taane hiika akkamii akka inni qabullee kaa'u wanta qabnudha. Statistics keessatti calculation duwwaa hojjechuu osoo hin taane
calculation sun hiika akkamii akka qabu meaning isaa tokko tokkoon kaa'uu qabna jechaadha. Sanaan ala namni statistics baranne tokko yookiin immoo namni qaamni kan biraan fee data keenya dubbisee hubachuu waan hin dandeenyeef interpretation sirriitti iddootti laannuu qabnudha statistics. Modern statistical software package provide extensive capability for summarizing data and preparing graphical presentation. Egaa softwarein garaagaraa jiru statistics keessatti warra kameenita SPSS stata warra jedhaman kunu jiru software mataa isaanii danda'anidha. Warreen akkasii egaa graphically tabularii kana bifa bareedaa yookiin immoo bifa hawwataadhaan dhiyeessuudhaaf wantoota baay'ee nu fayyadanidha. Warreen kun statistics waggaa sadaffaa keessatti warreen statistics barataniif kan kennamudha. Software baay'ee beekamoodha. Warra marketingii warra akkasiidhaaf illee iddootti kennamudha. Kanaaf egaa meetabase spaces saataan kun paakeejota warreen kana haala bareedaadhaan dhiyeessuudhaaf fayyadanidha jechaadha. Having a collected and edited the data, the next important step is to organize. Erga collected goone booddee data keenya edit goone booddee step inni taanu organize gochuudha. Organize jechuun maal isiniin jedheera? Bifa table form yookiin bifa graphicalidhaan iddootti kaa'uu qabnudha jechaadha. This test from that in order to draw inference. Egaa next important organized yookiin bifa table formitiin ergatee inference kana irra gahuudhaaf maal gochuu qabna jechaadha. Presentation isaa wanta raawwachuu qabnudha jechaadha. Egaa akkamitti presentationin kun immoo raawwata jenne yoo ilaalle the presentations of data broadly classified in the following two categories: tabular and diagrammatic. Warreen jedhaman kun jiru. Amma bifa tabulariitiin yookiin bifa table formitiin data keenya explain gochuu dandeenya. Akkasumallee bifa diagrammatically yookiin bifa graafikii warreen akka histogram, bar chart, pie chart warreen jedhaman kanaan data keenya ibsuu dandeenya. Warreen kun egaa data presentation keessanidha. The process of arranging data into classes or categories according to similarity technically is called classification. Classification jechuun data keenya haala wal fakkeenya isaaniitiin iddoo garaagaraatti gaafa qoodnu maal jedhama jechaadha? Classification kan inni jedhamu. Warreen akkasii bifa wal fakkeenyummaa isaaniitiin kan nuti garaagar qoodnu. Classification it is the ground for proper presentation of the data. Egaa data keenya haala sirrii ta'een present gochuudhaaf classification kun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraas keessatti kan nuti ilaaluu qabnu waa'ee termoota kanaadha. Raw data, frequency distribution warreen jedhaman kana jechaadha. Raw data warreen jedhaman kun egaa sila waliin ilaalleerra. Raw data kan jedhamu unorganized data ta'e raw data jedhama jechaadha. Unorganized jechuun maal jechuudha? Bifa table form kan hin qabne raw data dheedhii masaa jechaadha. Data akkuma funaannetti lakkoofsa akkuma walitti qabnetti inni waliigalli isaa raw dataadha kan inni jedhamu. Recorded information in its original collected form. Information yookiin immoo data record ta'e originally isaatiin akka jirutti jechaadha. Table gara table formii gara graphicalitti osoo hin jijjiiramin dura originally isa raw dataadha kan inni jedhamu. Hubattanii tureen yaada. Kan biraa frequency dha. Frequency jechuun the number of value in a specific class of the distribution. Value baay'ina value data tokko kan ibsu frequency dha jechaadha. Yeroo isiniin jedhu fakkeenyaaf amma fakkeenyaatti yoo isinii kaa'e fakkeenyaaf daataan tokko 20 haa ta'u inni kun warreen kun data haa ta'anisti warreen kana data yoo ta'e kun observation yookiin immoo observation jennee yoo fudhanne frequency isaa immoo frequency jechuun immoo 20 kun al lama irra deddeebi'ee yoo argame al lama innaa jechaadha. 30 kun al tokko yoo argame tokko innaa jechaadha. 40 kun al shan yoo ta'e al shan. Amma frequency maal ibsa jechaadha? Number of values sana hagama kan deddeebi'e kan ibsu jechaadha. Number of values in specific class of the distribution. Hagama kan deddeebi'e kan ibsu jechaadha. Frequency distribution jechuun immoo it is the organization of raw data
Frequency distribution egaa raw data kana erga organized ta'ee booddee kana jechuun bifa table formiitiin yeroo taa'u in table form using classes and frequency bifa frequency fayyadamee bifa table formiitiin daataan gaafa ta'u inni kun frequency distribution dha jechuudha kan inni jedhamu. Asirratti kunoo asirratti bal'inaan waa'ee frequency distribution ilaaluu dandeenya. Frequency distribution is the organization of raw data. Raw data sana organized gaafa goonu yookiin immoo bifa table formiitiin gaafa barreessinu maal jechuudha? Table kun organized ta'ee jechaadha. Kana jechuun karaa kan biraa frequency distribution create goone jechaadha. In the table form using class and frequency. Using class and frequency kan jedhamu bifa classiin gaafa ta'u gajallaatti kan walii ilaalu ta'a. There are three basic types of frequency distribution. Typing frequency distribution kun bakka sadiitti qoodamu. Frequency distribution kun jechaadha. Isaanis categorical, ungrouped and grouped frequency distribution kan jedhamudha. The reason for constructing frequency distribution. Maaliif frequency distribution kana create gochuun barbaachisee jennee yoo ilaalle reasonota garaagaraadha kan isaan jiranii asirratti argachuu dandeenya. Tokkoffaa to organize the data in meaningful way. Bifa data keenya bifa meaningful yookiin immoo bifa hiika qabeessaan hiika qabuun kaayoo barbaade frequency distribution kana construct gochuun dirqama nu barbaachisaa jechaadha. Reasoning tokko kanadha. Reasoning tokko maal jechaadha? Data keenya meaningful gochuudha. Ni tokko ni kun reason isaadha. Inni kan biraa to enable the reader to determine the nature and the shape of the distribution. Shape yookiin immoo nature distribution keenya bifa kamiin distribution sun akka gaggeeffame hubachuudhaaf yookiin namni readerii namni dubbisu sun jechaadha. Akka salphaatti akka hubatuuf wanta baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa reasoning kan biraa to facilitate computational procedure for measure of average and spread. Average waa'ee meanidha. Spread jechuun immoo waa'ee variance standard deviation ta'uu danda'a. Warreen akkasii maal gochuun fayyada jechaadha. Frequency distribution kun warreen akka average kana warreen akka variance standard deviation kana calculate yookiin immoo compute gochuudhaaf jechaadha kan inni barbaadu nu gargaaru. Inni kan biraatu enable the researcher. Researcherii namni researchii gaggeessu tokko karaa chaartiidhaaf giraafii warreen akkasii kaasuudhaaf illee wanta baay'ee mijataadha. To enable the reader to make comparison between different data set. Egaa readering yookiin namni data dubbisu sun namni kan biraa jechaadha. Namni dubbisu namni waa'ee data keenya hubachuu barbaade tokko waa'ee data keenya data kan biraa wajjiniin compare gochuudhaaf wanta haala salphaatiin ifuu danda'u waan ta'eef frequency distribution kun warreen kana nu fayyada. Egaa inni kan biraa there are three basic types of frequency distribution. Three basic types of frequency distribution gaafa jennu egaa warreen kana saddeetidha jechaadha. Categorical, ungrouped and grouped frequency distribution dha kan isaan jedhamanii. Categorical gaafa jennu used for the data can be placed in specific category such as nominal, ordinal. Egaa categorical jechuun jalqabuma isaa hiikni inni jalqaba data qualitative ta'an data lakkoofsaan ibsuu hin dandeenye warreen akkasii categorical jalatti kan isaan ramadamanii. Waa'ee nominalii ordinalii chapter 1 keessattidha kan nuti isin ejjenne. Warreen chapter 1 ammallee ilaalle viidiyoo keenya keessa seentanii chapter 1 akkasiin ilaaltan recommend isin godha. Warreen channel keenya subscribe godhaa miseensa maatii keenya ta'an isin jira. Egaa waa'ee nominalii ordinalii warreen ta'an kun qualitative warra sababa ta'aniif yookiin immoo bifa lakkoofsaatiin ibsuu waan hin dandeenyeef warreen kun categorical frequency distribution dhaan jechaadha kan isaanii organized ta'an data warreen akkasii warra categorical frequency distribution dhaan kan isaan organized ta'an jechaadha. Egaa example tokko asirraa fudhannee yoo ilaalle waa'ee Marshall Statistics fudhannee ilaaluu dandeenya. Marshall Statistics bakka afurittidha kan isaan wantoota afuridha kan isaan of keessaa qabanii fakkeenyaaf asirraa ilaalachuu dandeessu. Merit single warreen akkasii bakka afuritti qoodamu jechaadha. Egaa fakkeenyaaf amma example asirra jiru baay'ina Marshall Statistics 25dha 25dha kan isaan asirraa
jiranii. Egaa daataan kun raw daataadha. Sababni isaas bifa table formiitiin hin jiru akka walitti qabametti yookiin immoo originaalii isaadha jechaadha inni kun. Egaa kana bifa table formiitiin gaafa jijjiirru maal jedhame jechaadha organized ta'ee jechaadha daataan kun. Yeroo kana namni illee hubachuudhaaf baay'ee tokko salphaadha jechaadha. Egaa kana frequency distribution isaa yookiin immoo organized gaafa goonu akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisa. Since the data are categorical. Partial statistics bifa lakkoofsaatiin yookiin immoo sadarkaa laachuu fi waan dandeenye warreen akkasii qualitative warreen sababa jedhamaniif categorical kan isaan jedhamanii. Inni discrete class can be used. Discrete jechuun egaa warra continuous hin taane amma dhuma warreen qaban jechaadha. Warreen akkasii categorical discrete kan isaan jedhamanii. Egaa partial statistics kana yoo fudhanne ilaalle bakka afurittidha kan isaan qoodamanii classify gaafa goona jechaadha. Merit single irraa kaasnee gaafa lakkoofnu bakka afuritti jalqaba divide goona. Sana booddee frequency isaanii yookiin immoo bifa percentiitiin percentii isaanii barbaaduu dandeenya. Frequency isaanii immoo baay'ina deddeebii isaaniillee kan ilaaluu dandeenyudha. Inni kun karaa frequencytiin gaafa agarsiifama. Percentages are data keenya ibsuu dandeenya jechaadha. Yoo nu barbaachisa ta'e. Egaa warreen akkas percentage ni ibsan grammatically keessatti kan waliin ilaallutti ta'a. Karaa pie chart warra pie chart ifan warreen akkasii warra graphically warra yookiin immoo diagrammatically isaanii warra pie chart ta'edha jechuudha. Warra percentiidhaan ifuu danda'anii. Gabaabaatti egaa data isaa amma isinitti agarsiise example bifa frequency distribution isaa gaafa jennu akkas kana fakkaata jechuudha. Frequency isaa baay'ina deddeebii isaanii fakkeenyaaf amma singilii kana yoo isinitti agarsiise frequency isaa meeqa jedha? 7 jedhamisiidha. Frequency isaa 7 jedha. As keessaa amma baay'ina singilii yoon isinii lakkaa'e 1 2 3 4 5 6 7 baay'inni isaa 7 jechaadha. Egaa frequency jechuun jechaadha baay'ina deddeebii data sana yookiin immoo category sana inni kun frequency kan ifuu danda'udha jechaadha. Inni kan biraa karaa percentii illee ibsuu dandeenya. Karaa percentii ibsuu dandeenya gaafa isiniin jedhu formulaa isaa kunoo asirra isinii jira. Formulaa isaa asirra isinii jira. F of I inni jedhamu fakkeenyaaf amma karaa kan singilii kan bifa percentiitti jijjiiruu yoo barbaade frequency isaa meeqadha? 7 jedhamtiidha. Egaa F of I irratti 7 qaba jechaadha. Inni jechuun immoo ida'ama warreen kanaadha. Ida'ama warreen kana gaafa walitti ida'anu meeqadha? 25dha. 25dha. Kanaafuu 7 yeroo 25 baay'isuu 100 jechaadha. Ishee kan kun 25 tokko 125 meeqa? 4. 7 baay'isuun 4 meeqadha? 28. Percentagein akkasitti dhufee jechaadha. Kanaafuu F of I isheen jettu kun frequency warreen kanaadha kan nuti fudhannee calculate goonu. Inni kun egaa warra category ta'anidha jechaadha. Warreen category ta'an frequency distribution gaafa keenya bifa table yookiin immoo bifa table formiitti gaafa deebisnu bifa kanaan agarsiisna jechaadha. Inni kun egaa kan organized ta'e jechuun isa akkasiidha. Inni normal isaa yookiin original isaa raw data kan jedhamuu fi frequency distribution organized ta'e jechuun warreen akkasiidha jechaadha. Inni kan biraa ungrouped frequency distribution dha. Frequency distribution keessatti ungrouped frequency distribution dha. Inni lammaffaa it is a table of all the potential score value that could possibly occur in the data along with the number of times it actually occurred. Kan jechuun is a table of all the potential raw score value. Egaa ungrouped keessatti tokkoonidha kan nuti keenyu yeroo isiniin jedhu bifa groupiitiin osoo hin taane ungrouped bifa groupiin taane bifa normaalii isaaniitti kan keenyudha jechaadha. Ungrouped sababa jedhuuf bifa groupiitiin kaa'uu dandeenyu jechaadha warreen akkasii. Egaa warreen akkasii gaafa ibsinu it is often constructed for small set or data on discrete variable.
small set yookiin immoo data muraasaafidha kan inni fayyadu malee large data warreen ta'aniif ungrouped frequency distribution kun nun gargaaru jechuudha. Inni kun garaagarummaa ungrouped fi grouped gidduu jirudha. Ungrouped maal qofaaf apply ta'a jechuudha? Data muraasaaf warreen ta'anii qofaadha. Isoo fi small set warreen ta'an data muraasaaf warreen hojirra oolanidha jechuudha. Egaa ungrouped frequency distribution kan construct gochuudhaaf jalqaba range barbaadu nurra jiraata. Range immoo akkamitti barbaadna? Maximum minus minimum. Lakkoofsa guddaadha xiqqaa hir'isuu jechuudha. Inni lammaffaa arrange data keenya arrange gochuu xiqqaarra gara guddaatti tartiibessuu jechuudha. Inni sadaffaa to facilitate kana jechuun data keenya amma isaan deddeebi'an sana lakkaa'uu jechuudha. Fakkeenyaaf example kana yoon isinitti agarsiise inni kun raw dataadha jechuudha. Bifa raw data gaafa ta'udha. Egaa kana range isaa gaafa barbaannu maximumii lakkoofsi guddaan amma raw data kana keessa 90dha. Xiqqaan 60 inni kun 30 dhufaa jechuudha. Egaa range isa kana argachuu dandeenya. Sana booda inni lammaffaa maal jechuudha? Kana arrange goonaa jechuudha. Xiqqaarra gara guddaatti tartiibessina. Xiqqaarra gara guddaatti gaafa tartiibessinu akkas ta'a. Sana booddee 60 al meeqa akka deddeebi'e data ammaa keessaa ilaallee al lama deddeebi'e akkasittiin frequency distribution ungrouped ibsuu dandeenya jechuudha. Egaa as keessatti wanta grouped ta'e miti. 62 qofaasaa of danda'ee dhaabbatee jechuudha. Warreen akkasii ungrouped frequency distribution kan isaan jedhamani. Egaa viidiyoo sotaan keessatti grouped frequency distribution kan waliin ilaallu ta'a. Egaa warreen chaanaalii keenya subscribe goone subscribe godhaa miseensa maatii keenya ta'a. Viidiyoo akkasii hojjetamu barbaadan immoo koomentii irratti nuuf kaasiin jedha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa.